mataan kona joore dhugaa rabbi Kiristoos mataan kona joore jaran nama nagaan jiru kana dura yoo isin hin jaamme maa nama isin dhagaa kana har'a guyyaa sadii guuteera tigisti duute ganni lakkoofsa tigisti ganni intala mana jinaasa kana ayyuu na shakke dhugaa rabbi naguma walonaasa itti naasaa jiru na shakke bakka takka halkan engadda halkan uftee halkan walqixxeen adda waltee akka Itoophiyaa saati torban adda waltee lakkoofsa tigisti naan jette maal saati kana lakkoofsa tigisti na gaafatu maal taatennaa tigisti duute jedhani bar TikTok irratti naan jette mana eenyutti mana hawwiitti tigisti duute jedhani intalli sabboontu jedhamtu akka dhuftee tigisti duute bakkuma ciisatti duute jedhani nuun jettee naan jaran intalli hin jirti narraa deemee coo intalli hin jirti fayyin maraatte baraadha jedhi dhaara tigista mareefuun hojii haasee reef hojii haasofne jeen bilbira cuuf intalattisan guyyaa kaleessaa miseenjaraan nama lama naa barreesse tigisti maal taate ganni tigisti maal taate an TikTokaa isinitti himuu hin danda'u kan TikTokaa warri fooloora kiyya qabu hunduu tigisti maal taate eda halkan immoo irra deebi'anii ammallee daggamallee nama 500 of jalatti qabatanii duute jedhanii kana obboleessuu dhagee maatiin dhagee ana caala maatiin rifatee kiduu akkasitti qabaan gunu gadhiisaa keessa jirraa jechuudha nama lubbuun jiru duba micoontu midhaan keessa nyaatti moo duba qallaba baastanii immoo maaluma isin goote tigisti warri duute jettan kun intala sabboontu jedhamtu ishiidha kan amma achis deemee achis mana sanis seenten tigisti duute jettu rabbii jana ija haadhaa sin agarsiisin akka nu rifachiiste kan akka nu boochiste kan waa'ee gadda mana keetitti hagalchu rabbiin sillee haa boochisu waan biraa maasiin hin jedhaan akka nu rifachiiste kan atillee rifadhu qolleen kee hagaffafamu biyyee nyaadhu bakka tigisti ati dibbin jedhii du'i boolla tigisti qotame atitti seene biyyee tigisti qophaa'ee ati nyaadhu irraa gadi bu'aa micoorraa ummata bineeyyota irraa gadi bu'aa micoorraa lubbuun jirti nagaan jirti dalagachaa jirti biyyee nyaadhaasin biyyee nyaattanii waa'ee biyyee sinii faalaa Ijoollee Oromoo akkam jirtan nagaa keessanii anuu nagaa kootti galata Waaqayyoo jirra jirtu hordoftoota koo nagaa keessan miti nagaa kootti galata Rabbi yaa ilmaan ayyaa addunyaa kanarratti argamtan jirtu hadhanaan rakkattu maaf hin rakkattu kan rakkoo koo isinitti himachuu deemuuf akka isin na rakkattan isin gaafadha rakkoo biraa qabaadhetii miti naa kutaa naa qicaa isinin jeeti miti rakkadhe na beela'ee na gargaaraa maatii koo gargaaraa na gargaaraa isinin jechuuf miti rakkoon isin na gargaartan viidiyoo koo kana bicha hadaraa Rabbii hadaraa kiristaanummaa hadaraa musliimaa walitti qabeessa isin kadhadhaa viidiyoo koo kana sheer koppiliinki naa godhaati uummata na jaalatu uummata na cinqamu biraan naa ga'a ani samoona kana bakka torbee tokko darbeera mataan kan koo kun bilooniin mataa kee kun na hiikkateera maa boocha jaalalasi qaban jaalalli sanuu bakka na qabeen beeku ani bicaa wajjin taphadhu kana yoo taate tapha wajjin taphanna isin hunduu na beektanii abbaa warraa namatti daarii qabuudhaani garuu sababa isaa godhattanii warri tigisti duuteettanii poostottanii warri tigistiin jirtu ettanii boqottanii irriiba na dhoowwaa jirtanii rabbiin du'a keessan isinii haa godhu inshaallah maatii keessatti nagaa isiniin galchini ani jira garuu ala kan na boochisaa jiru amma kan na miidhaa jiru kan hirriiban sammuu bilooniin mataan hiikkachisaa jiru ijoollee Oromoo sa'aatii 5tti natti bilbilu tigistii ati naan jiru sa'aatii 4tti natti bilbilu sa'aa 3tti natti bilbilu eda oduu rafinan bule oduu akkana mataan koo lafan galiinan bule ganama sa'aa 5tti keetan hojii ombaa hojjedha sa'aatii 6tti keetan hojii mana namaa hojjedha sa'aatiin ani qabu sa'aatii 8 sa'aa 8 rafaan jiru ani ijoollee Oromoo addunyaarra jirtan adaraa kiristaanummaa adaraa musliimummaa viidiyoo koo kan isee torba gisee 8 koppiliinki naa godha adaraa rabbii akka boqonnaa argadhu boqonnaa naa kennaan boqonnaa dhabeera ani du'eera laayivii seenu baadhee bakka du'e jechuudha laayivii wanti seenu didee fi tiktokii kiyaan na ugguree na qaxxa'ee waarliingiin narra jira hanga bultii 13 waarliingiin narra jira bakka laayivii irraa bahee jennaan bakka du'a natti murteessanii waan micaa kana wajjin hin teemuuf du'a natti murteessanii warri dhirsa isaatis taatan warri niitii isaatis taatan warri jaalallee isaatis taatan kanaaf natti murteessan du'a malee waan takka Oromoo godheeti miti waan takka namarra jedheeti miti taarii namaan gahuwani tapha koo malee kolfa koo malee sababni amma kana narra ga'eef sababa micaa kanaatti gammeeti waan biraa sababa biraan qabu sababa du'i narra ga'eef duuta jedhanii warri maxxansan kun ana viidiyoo sun na bira si dhufu ijoolluma biraa bira dhufu kaleessa galgala ijoolleen akkam hojii ofii galgala hojjetaa ooltu ijoollee suuqii Dubaay keessa nagaddu ijoolleen bakka hojii isii ulfaataa halkan hirriiba na dhoowwanii namoota natti bilbilan hin jiru mataan na dhukkubee eda rafeen bulle Filipiiniin ana wajjin hin bultullee akkana taa'aa bulte saayilentii go yaakii maal taatanii maaf naaf hawwitu du'a maal keessa argatta hin nyaattaa bakka koo buutee nyaattaa dhirsa koo teerumtaa jireenya koo jiraattaa
maatiin koo dura gahee hoshi mi'a xamma du'e jette maatiin koo dura gahee haati too maal nan jettem qoree naa buftee honaa bochi maal keessa argatta yoo rifatte maal keessa argatta samuu hin beekta samuu wallaggaa samiiraa hin beektu samiiraa dubaay keessa jirtu daarektii naa bilbiltee halkan keessa sa'aatii afuritti naa bilbiltee halkan eda halkan keessa sa'aatii afuritti naa bilbiltee tigistii jettee achumaan hafte natti deebifne efasanii deebi'ee bilbilaaniif waan isin taate hin beeku achumatti rifattee achumatti goggogdeetuma hafte maal keessa argattan maal isinii gootti tigisti maal isin godhe nama tokko jettanii du'anaaf hawwi ta'u lakki kiyyaa micaan kun kiyyaa wajjin qalbii dhaabe hojjetas bas nan isaan wanti kanatti narratti du'a murteessanii uummata na jaaratu cinqii keessa galchitanii ani hirriba boqonnaa na ooyitaniif sabab maaliif kanaafuu adaraa rabbii hadaraa Kiristoos yoo viidiyoo du'eetti jettanii maxxansitan taate na kaasa taanaa balazzaa dhugaa rabbii ta'e isiniin ji'a ani tiktokii tanarratti arraan booda nan agartan arraan booda ummanni koos akka cinqamuun barbaadu maatiin koo akka cinqamuun barbaadu anis akka cinqamuun barbaadu boqonnaa dhabee mataan amma ijji keessa na gurraachofte rafaan jiru hirriba abee halkanii guyyaa irratti bilbilanii guyyaa afur kunoo ifa du'a tana agee guyyaa afran kana rafeen beeku guyyaa dhakkasan halkan dhakkasan guyyaa dhakkasan halkan dhakkasan gammetti bilbilanii tigisti jirti gannitti bilbilanii tigisti jirti na dhiisaa adaraa rabbi na dhiisaa mataan koo na joore dhugaa rabbi Kiristoosi mataan koo na joore jaran nama nagaan jiru kana du'e yoo isin hin jaamme maa nama isin dhagaa kana har'a guyyaa sadi guuteera tigisti duute ganni lakkoofsa tigisti ganni intala mana hojii naasa kana ayyuu na shakke dhugaa rabbi naguma walonaasa itti naasaa jiru na shakke bakka takka halkan engadda halkan uftee halkan walqixxee na dawwaltee akka Itoophiyaa sa'aatii torba na dawwaltee lakkoofsa tigisti naan jette maal sa'aatii kana lakkoofsa tigisti na gaafatu maal taatennaa tigisti duute jedhanii bar TikTok irratti naan jette mana eenyutti mana hawwiitti tigisti duute jedhan intalli sabboontuu jedhamtu akka dhuftee tigisti duute bakkuma ciisatti duutee jedhanii nuun jettee naan jaran intalli hin jirti narraa deemee coo intalli hin jirti fayyin maraattee baraadha jedhi daara tigista mareefuun hojiin haasa'ee reefu hojiin haasa'umne jeen bilbira cuuf intalattisan guyyaa kaleessaa miseenjaraan nama lama naa barreesse tigisti maal taate ganni tigisti maal taate an TikTok asinitti himuu hin danda'u kan TikTok warri fooloora kiyya qabu hunduu tigisti maal taate eda halkan immoo irra deebi'anii ammallee daggamallee nama 500 jalatti qabatanii duute jedhanii kana obboleessuu dhagee maatiin dhagee ana caala maatiin rifatee kiduu akkasitti qabaan nu gadhiisaa keessa jirraa jechuudha nama lubbuun jiru duuba micoontu midhaan keessa nyaatti moo duuba qallaba baastanii moo maaluma isin goote tigisti warri duute jettan kun intala sabboontu jedhamtu ishiidha kan amma achis deemee achis mana sanis seenten tigisti duute jettu rabbii ija haadhaa sin agarsiisin akka nu rifachiiste kan akka nu boochiste kan waan gadda mana keetitti hagalchu rabbiin sillee haa boochisu waan biraa maa siin hin jedhaan akka nu rifachiiste kan atillee rifadhu qolleen kee hagaffafamu biyyee nyaadhu bakka tigisti ati dibbin jedhii du'i boolla tigisti qotame atitti seene biyyee tigisti qophaa'e nyaadhu irraa gadi bu'aa micoorraa ummata bineeyyota irraa gadi bu'aa micoorraa lubbuun jirti nagaan jirti dalagachaa jirti biyyee nyaadhaasin biyyee nyaattanii waa'ee biyyee siniif haalaatu. Ijoollee Oromoo akkam jirtan nagaa keessanii anuu nagaa kootti galata Waaqayyoo jirra jirtu hordoftoota koo nagaa keessan miti nagaa kootti galata Rabbi. Yaa ilmaan ayyaa addunyaa kanarratti argamtan jirtu har'a naan rakkattu naaf hin rakkattu kan rakkoo koo isinitti himachuuf deemuuf akka isin na rakkattan isin gaafadha. Rakkoo biraa qabaadhetii miti. Naa kutaa naa qicaa isiniin jeeti miti. Rakkadhe na beela'ee na gargaaraa maatii koo gargaaraa isiniin jechuuf miti. Rakkoon isin na gargaartan viidiyoo koo kana bicha hadaraa rabbii hadaraa kiristaanummaa hadaraa musliimaa walitti qabeessa isin kadhadhaa viidiyoo koo kana sheer koppiliin qinaa godhaati uummata na jaalatu uummata na cinqamu biraan na ga'a. Ani samoona kana bakka torbee tokko darbeera mataan kan koo kun bilooniin mataa kee kun na hiikkateera. Maa boocha jaalalasi qaban jaalalli sanuu bakka na qabeen beeku ani bicaa wajjin taphadhu kana yoo taate tapha wajjin taphanna isin hunduu na beektanii abbaa warraa namatti daarii qabuudhaani garuu sababa isaa godhattanii warri tigisti duuteettanii poostottanii warri tigistiin jirtu jettanii boqottanii irriiba na dhoowwaa jirtanii rabbiin du'a keessan isinii haa godhu inshaallah maatii keessatti nagaa isiniin galchini ani jira
garuu ala kan na boochisaa jiru amma kan na miidhaa jiru kan hirriban sammuu biloonii mataan hiikkachisaa yeroo ijoollee Oromoo sa'aatii 5tti natti bilbilu tigistii ati naan jiru sa'aatii 4tti natti bilbilu sa'a 3tti natti bilbilu eda oduu rafinan bule oduu akkana mataan koo lafan gahinan bule ganama sa'a 5tti keetan hojii ombaa hojjedha sa'aatii 6tti keetan hojii mana namaa hojjedha sa'aatiin ani qabu sa'aatii 8 sa'a 8 rafaan jiru ani ijoollee Oromoo addunyaarra jirtan adaraa kiristaanummaa adaraa musliimummaa viidiyoo koo kan isee 7 isee 8 kompliinki naa godha adaraa rabbii akka boqonnaa argadhu boqonnaa naa kennaan boqonnaa dhabeera ani du'eera laayivii seenu baadhee bakka du'e jechuudha laayivii wanti seenu didee fi tiiktookii kiyyan na uggure na qaxxa'e waarliingiin narra jira hanga bultii 13 waarliingiin narra jira bakka laayivii irraa bahee jennaan bakka du'a natti murteessanii waan micaa kana wajjin hin teemuuf du'a natti murteessanii warri dhirsa isaatis taatan warri niitii isaatis taatan warri jaalallee isaatis taatan kanaaf natti murteessan du'a malee waan takka Oromoo godheeti miti waan takka namarra jedheeti miti taarii namaan gahu wali tapha koo malee kolfa koo malee sababni amma kana narra ga'eef sababa micaa kanaatti gammeeti waan biraa sababa biraan qabu sababa du'i narra ga'eef duuta jedhanii warri maxxansan kun ana viidiyoo sun na bira si dhufu ijoolluma biraa bira dhufu kaleessa galgala ijoolleen akkam hojii ofii galgala hojjetaa ooltu ijoollee suuqii Dubaay keessa nagaddu ijoolleen bakka hojii isii ulfaataa halkan riiban oowwanii namoota natti bilbilan hin jiru mataan na dhukkubee eda rafeen bulle Filipiiniin ana wajjin hin bultullee akkana taa'aa bulte saayilentii go yaakii maal taatanii maaf naaf hawwitu du'a maal keessa argatta hin nyaattaa bakka koo buutee nyaattaa dhirsa koo teerumtaa jireenya koo jiraattaa maatiin koo oduu dhaga'e hoo ishii mi'a xamma du'e jette maatiin koo dhaga'e haati too maal nan jette qoree naa buuftee hoo naa boochi maal keessa argatta yoo rifatte maal keessa argatta samuu hin beekta samuu wallaggaa samiiraa hin beektu samiiraa Dubaay keessa jirtu daarektii naa bilbiltee halkan keessa sa'aatii 4tti naa bilbiltee halkan eda halkan keessa sa'aatii 4tti naa bilbiltee tigistii jettee achumaan hafte natti deebifne deebisanii deebi'ee bilbilaaniif waan isin taate hin beeku achumatti rifattee achumatti goggogdeetuma hafte maal keessa argattan maal isinii gootu tigisti maal isin godhe nama tokko jettanii du'a naaf hawwi ta'u lakki kiyyaa micaan kun kiyyaa wajjin qalbii dhaabe hojjetas bas nan isaan wanti akkanatti narratti du'a murteessanii uummata na jaaratu cinqii keessa galchitanii ani hirriba boqonnaa na ooyitaniif sabab maaliif kanaafuu adaraa rabbii adaraa Kiristoos yoo viidiyoo du'eetti jettanii maxxansitan taate na kaasa taanaa balazzaa dhugaa rabbii ta'e isiniin ji'a ani tiiktookii kanarratti arraan booda nan agartan arraan booda ummanni koos akka cinqamuun barbaadu maatiin koo akka cinqamuun barbaadu anis akka cinqamuun barbaadu boqonnaa dhabee mataan amma ijji keessa na gurraachofte rafaan jiru hirriba abee halkanii guyyaa irratti bilbilanii guyyaa 4 kunoo ifa du'a tana agee guyyaa 4 kana rafeen beeku guyyaa dhakkasan halkan dhakkasan guyyaa dhakkasan halkan dhakkasan gammetti bilbilanii tigisti jirti gannitti bilbilanii tigisti jirti na dhiisaa adaraa rabbi na dhiisaa